biyya alaallee jiran ka biyya keessallee jiran waan amma dhufe kana qabsoo uummanni itti cichee waggaa arfan keessatti tokkummaadhaan jijjiirama fide kanarratti dhaabbileen Oromoollee hayyuun Oromoollee wal ta'ee tokko ta'ee Oromoo ceesisuuf deema jedhee gatee yaadee fi carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhe Ameerikaa, Awurooppaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa irra deemee ummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu. Ummanni sun jaalala inni naa ibse hamilee inni naa kennu qofaa miti. Maallaqa seenee kaffalee seenee na laale. Maallaqa sanaan makiinaa Korollaa bitadhee gale biyyatti. Erga miliineemiin booda egaa jijjiiramni kunis wayyaaniinis aangoo wal harkaa fuudhanii qaamni jijjiirame jedhamu kun erga aangootti bahe. By the way, gaafani miliineemitti geeraree battalumatti Geetaachoo Asaffaan eerpoortiidhaan akkam baanee hidhee ture. Akkuma Dooktar Abiy aangoo irra baheenan biyya Kwaataaritti bahuudha gaafan jedhu eerpoortiitti sa'a lama hidhan. Sa'a lama hidhamee achi walitti bilbilamee akka darbu godhan. Achi gaafa deebi'u hidhan. Qaamni aangoo irra jiru kun akka ta'e na hiiksisee achi akka haqamu godhame achumaan Kaanaadaatti darbe. Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birree akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan siif deemu quba qabaachuu natti himtee turte. Quba qaba waan eenyu qaamni waan kan tolche. Waa tokko sitti immoo mootummaan beektaa amma rakkoo amma biyya keessatti uumamu kana namni illee du'aa jiraami kan koo rakkoon qabu beektu yoo badees maqaadhaami isa maqaa kiyya isa hin jirreen haasaan nan dinko gurrarrayyuu na yaa'u gateettiirra na yaa'u beekta. Dhugaan na bira jiraannaan hin geesse. Okay? Namni inumaayyuu miidiyaatti baatee maa kana hin dubbanne maa kana maaliif? Sodaa eenyu? Ololli eenyu mee? Waan sammuun kiyya na ajaju tokko kanan godhan. Sammuu kiyyaaf malee guyyoo waareewwan akkan ajajuuf miti. Kan namni akkas godhu fakkartuu beeki jajamuudhaaf rakkoon hin jiru atteenshinii argachuudhaaf. Garuu waan ani godhu hundi atteenshinii argachuuf miti beekta. Dhugumatti saba kiyya miidha yoo ta'e hangaaf sana sammuu kiyya faana hin jiru beekta. Warra Hacaaluu Hundeessaa shakkoof fuulduraaf Hacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf kashabu hamma yattiin ka fuulduramaa laamtaaf maal jettaan? Aboo dhugaa uummata Oromoo callisuu kiyyaa nan noksimu. Lakki mootummaan Abiy Ahmad sirrii godhee isa malee mootummaan hin jiru ka Oromoodhaaf isa malee kan quuqamu hin jiru jedhee Hacaaluun guyyaa tokko gadi ba'e sirbaanis haa ta'u interview irratti akkas jedhee haasa'ee beeka. Jaalala irraa madda nan beeka. Hacaaluun utoo gadi ba'ee waan amma ta'aa jiru kanarratti utoo waa jedhee kanaan dura eenyuun natti mee waa jedheen. Am jechuun hin barbaachisu waan am ta'u jira irra jedhe. Hin jedhama gaafa jedhamu garuu akkatti jedhu artistiidhaaf eenyumtuun himu. Aayidiyaan ani irratti sirbu guyyoo waariyoon odeensiidhaa beeke. Guyyoo waariyoon Hacaaluun kanarratti sirbuu qaba jedhee naan bocu. Fedhiin immaa gargarii bar waan ati tokko waan ati beekuu qabdu tokko. In ulfaata ani amma reebicha amma kanaa kanarratti baay'atu. Niwutiraal ta'ee deema jedhee gatee yaadeeffan. Borgana makayootu abaa'oo ko jedhee bar. Amma kana yookaan reebamuu dhiisuunis hin danda'amu. Yookaan viidiyoo ko jedhee otoo hin sirbe yookaan oomkoo ko otoo hin jedhee sirbe. Yookaan nama dhuunfaa maqaa waamee otoo jedhee hin jiraa miti. Karoora akkasii hin qabne. Hin qabu waan. Hin dhaabattee jecha dhagaa hiriyootaan deennatti dhugataatiin beeku dhartaas dharaa jedhi. Duu danda'a maatii tiyyaan waan akkana kana. Yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamattee beektaa dhaamatteedhaan dhuguma. Riskii ani gaafan fudhadhu ofittuun himu. Garuu erga maatii godhatteen booda immoo amma ta'e yaaduunis waan jiruu miti. Ilmoon hin dhalanne garaa ji'a torbaaf torbee lama jira. Daa'imni sun illee afaan hin hiikkanne. Beektaa Harargee gaafan deemu ulfa deettuu da'uudhaa geettee bishaan bubbee ka jedhan beektaa. Inni itti dhufee irra tarkaanfadhee arge sanatu already akka ani abdii kutadhu na godhe. Waaqni immoo kan garaa kiyya
waan beekuuf dabarsee diinatti nan laanne yeroo sanas beektaa Oromoon kun tokkummaa isa dhumaarra geesse turte. Maaliif jennaan inni biyya alaa jirus aktivistoonni Oromoo kan akka Jawaar Mahammadis warra biyya keessa jira warra viidiyoo keessaa baanii jijjiirama kana fuulletti baanii wayyaanee fuuldura dhaabbatan kunis garmalee waliin wal dubbisaa deemaa turanii namuu kutannoo hamaa keessa ture waan ta'eef yeroo gaarii carra qabeessas waan ta'eef malee nan nyaatama ture. Jijjiiramiin dhufee Abiy Ahmed faanaan gootin dhufan. Atammoo haasawa irratti bilisoomni jedhee Hacaaluu Hundeessaa yaani si duula turan. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. An bilisoome hin jenne. Bilisoomni miti hin jedhe. Kanaan duras intarvii Dajanee faana haasofne irratti dubbadheera. Jedhee uummanni. Dhugaa otoo bilisoomnuu baanne dhaabni biyyatti hin galu ture jedhe. Dhaabni kun dhaabni gameessa adda bilisummaa Oromoo hooggansa adda bilisummaa Oromoo eerpoortiidhaan gale. Okay? Malee andootiin goone beekte. Bilisummaas yoo ta'e immoo abbaatu dhamdhamee laana beekta. Dhugaa haasa'uun bareeda. Anaaf wayyaanee irraa bilisoomne. Wayyaanee Oromoo qeetti ergitee nu ajjeestu irraa bilisoomne. Mooneerra. Eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus. Okay? Maaliif beektaa waan miirra akkasii akkanatti dhaga'amu kan natti dhaga'amu. Carraa biyya alaa kana yeroo tokko miti. Si'a 20 argadheera. Okay? Achumaan achitti hafuu nan danda'a ture. Karchallee Ambootti waggaa 5 faranjiin hordoftee tanaan sibiila keessatti na argite anaaf jaalleewwan koo nu galmeessite UNHCR nu beeka biyya keessa teenye ji'a 6 keessatti maatii kiyya guuruu nan danda'a Ameerikaatti Kaanaadaatti biyyan barbaadetti xiiqiifte deebi'aa ture. Waa tokko sitti himaa Ameerikaarraa gaafan deebi'u riskii hamaa ture biyyi komaandi poostii keessa turte. Oppidiyoo keessaallee ummanni Oromoo kun duubatti hin deebi'uu beekanii qabsoo Oromootti makamanii waan Oromoon jedhu jedhanii fuulduratti ba'anii isaanis ofirratti murteessanii baanii ma deebi'a warri kun. Hold on. Oromoo moo'eera eenyuun TPLF sirni waan bira. Sirni immoo waan bira. Ka aangootti ol tare eenyu. Aboo irra jibaan kun Oromoo eessayyuu hin geessu beektaa. Sossoqollee walitti himne tokkummaa keenya cimsine isa mandara keessatti garee ijaarranne eessa abbaa keetti waliin jennu eessayyuu nu hin geessu beektaa. Isa exercise godhee Oromoon kana akkatti milkoofne dhabnaan waggaa 4 keessatti kaan kompiitaraan Minisootaa taa'e tokkummaa Oromoo akkas godhe. Isa Orma keessa ergamee nu fixaa jirus achi keessaa baasee kan qaale. Barataa Oromoo qotee bulaa Oromoo doktoroon walitti fide bu'aan kun argameera. Maatu uffannoo of harkatti? Inde eenyuuf dabarsinee laannuufi? Garuu isa Oromoon cunqursitu kana innis yakka. Ka Ormi nu ajjeeserraa ajjechaadhuma beektan harka Ormaattis du'i harka firaattis du'i seera biratti namni obboleessi isaa ajjeese akka adeemsa seera yakkaatti akkaataa inni ajjeese seeratti ilaala ragaan lakkaametti mana murtiitti dhiyaateetti murtaa'a. Waan an gammachuu qabu sitti fakkaata. Waan amma ta'aa jiru kana. Dhiyoo tana gaafiif deebii IBS irra gootirra Hacaaluu Hundeessaa mallee waan dhibi dubbatee OBS irra gootirra artistoota waliin warra Maqalee dhaqu marii Maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Innaan kana jedhu baraan biltsiginnaa ta'ee miti kana nama Maqalee deeme sana qeeqe bara. Hacaaluu ta'ee tan malee. By the way, waa'ee hamileen sii kaasaddoo kanatti. Anaaf qaam nama biyya bulchuu fi Baqqalaan tokkoo miti ana. Okay? Qaamni biyya bulchuu bara
wayyaanee waliin nama seeraan walitti wal beeku warra hojii wal muudee wajjin hojjechaa ture bara jaarsummaa erganii dhiisanii maaltu walitti fide kan okay isaan angawaa mootummaa turan gaafa baqqalaan cancallitti seenee mana murtiitti rakkachaa ture mana dhaa keessatti gaafa ummanni iyyuuf inni deemuusaa quba qabaadhee miti gaafan intarvii kana deemeera taanaa garuu hin ta'u hin fudhadhu ammallee boruu siftaanis hin fudhadhu maallaan jedhe namni wayi maal wallaalummaa kiyyaan jiraachuu nan danda'a yookaan immoo akkam beeku na waamanii Hacaaluu iddoo kanatti beekumsi kana si hir'atti kuni jechuun kana akkasiin godhin jechuu waan na tokko. Hacaaluu 4 kiiloo sittu aanee jettee sirbite turte sirba kan kee qalammeessoo hayegee barratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu yette jirtu oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu waliigalteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufee sadarkaa kanarra gahe innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araara akka du'umu yaalan sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuun nama siyaasaa miti mootummaan fedha qabaa fedhan qabu warra siyaasa oofuu kana beeka ijoolleen achi keessa jirtu fedha qabdiin qabdu gaaffiin shimaalinni haa ta'uuti garuu qabanni Gujittis Booranattis Oromiyaa Wallagga keessattis kan uummanni keenya dhumaa jiru rakkina qaama mootummaa biyya bulchuu fi ijoollee keenya daggala keessa deemtu jidduu isaaniitti waliigaltee dhabameen uummanni keenya sakrifaayii amma kanaa kaffalaa jira. Eenyutti gaafatamu kanaaf? Eenyutti gaafatama lachan akka kiyyaatti mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jira kanaaf fakkeenyaaf Oromoon isaati adda naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Kan akkamitti ibsita akkamiin laata? Ani waraana yoo ta'e amma bar bu'aansa alagaan nu gammada. Namichi tokko Ameerikaatti na argatee mucaa kana faana waliin haasa'uu barbaade intarvii afaan Amaaraatiin kennu kana laale. Dhukkee walirraa kaasne Washington DC'tti wajjin teenyee haasofne. Isa naannoo jedhamu kana federaalizimii kana hin jaalatu beekta. Waa'ee federaalizimii faana wayyaanee faana lolli Oromoon qabu dhimma federaalizimii miti. Federaalizimiitti naman parsanaaliyaan illee federaalizimiin ala biyyi kun biyyan taatu akka kiyyaattu jechuudha. Okay? Namichi maallaan jedhe beekta isin aangootoo qabattanii naan jedhe waggaa tokko waliin tursitan naan jedhe haati koo aduutu guddattuun koo attamiin jedheen Shawaa Wallaggaa maaloo akka qoosaatti fudhadhe beektaan aangoo irratti waliin tursitanii naan jedhe beektaan. Waan sun amma piraaktikaali arguu jirta? Piraaktikaali argaa jira. Eenyu kan tolchu? Warra siyaasa oofu. Warra siyaasa oofu. Sana keessa kana keessa siin hin jiru. Okay? Uummanni fayyaalessaa bara. Carraan keenya. Ani dhaggeeffadhu sittan. Ani gaafan OBS irratti jidduu lamaan kanatti dhumaa jira uummanni keenya uummata keenyan fixiina gaafan jedhe. Mootummaan ijoollee bosona jirtu kana deeggartu jedheet isaan fixaa. Warri bosona jiran immoo mootummaa kana deeggartu jedheetu isaan rukutaa. Jidduu lamaan kanatti uummata keenya du'aa jira. Maaliif du'a jennaan? Bariitu isaa qeellam Wallaggaa arfa Wallaggarraa natti bilbilanii yoo dandeesse biyyaa bahi maaloo nama sijjeesuun beektu naan jedhani. Si dhabuun barbaannu Hacaaluu bahi biyya gadhiisiiti. Eenyu qaamni sijjeesu dhaadata? Maal natti dhaadata namni natti dhaadachuu hin danda'u. Dhaadachuun immoo maal barbaachisa qaamni natti najjeesuu barbaadu dhufuudhuma. Garuu uummatan siin jedha uummata Wallaggarraa bilbilee uummatichi waan ati haasofte dhugaadha. Jidduu lamaatti dhumne. Garuu ati of kaluu hin dandeessu rukutamta qaama si rukutu hin beektu. Bahi biyyaa naan jedhan.
kee bareera gaa dhugaati jettus kanadha. Lafeen gootota Oromoo si haa qabu tole nala geesseetta. Gaaf tokko immoo abbaan dhugaa eenyu akka ta'e hin barta. Isa erga OMN irra taasisutti immoo arraba keetii arraabuu jirtaayyee. Dhagaadha miti. Anumadha. Suma gaddatee keessaa si barreessedha yaanu. Gaafis hin ta'in ilma diqaalaa. Ani immoo bara jireenya koo keessatti wanti ani sodaadhu yoo jiraate sodaa qofa. Matuma isaa sodaa qofan sodaadha malee nama akka koo kan qufaatee duutu naan ta'u kun garuu Oromoo jidduutti kunumtuu uumamuun baay'ina Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala. Du'a wayya beekta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Abiy Ahmed artistoota walitti qabee achirra waan tokko dubbatti. Namoota lubbuun hin jirre Taaddasee Birruu fa'a Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a waan nu sirbinuuf beektu waan isaan lubbuun hin jirree fi jettee dubbattee turte. Maal jechuu kan kee? Waan amma argitu kan akka. Jechuun beektaa yeroo sanatti Oppiidiyoon wayyaanee keessaa gadi baatee eta abbaa isheettiin jedhee yaanneen jabaa giddii jaalatu jedhu Oromoon beektaa. Namni Lammaa Magarsaa jedhamu kun fuulduratti bahee nuu gaafa jedhu ka gammachuudhaan hin du'in Waaqayyoof haa galatu beektaa. Wanti kun utuma jedhu didan. Akka carraa ta'ee walitti nu qabanii gaafa nu mariisisan. Egaa namni lubbuudhaan jiru kun rakkisaa beektaa. Maaliif jennaan Waaqoo Guutuun goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti. Way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaan hin jennuun bara. Kanaaf hin amannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa. Jajuufis hin rakkisa. Dooktar Abiy akkuma filannoo irra ba'e kun namni machaa'in hin jiru gaafa inni dhaqee hojiitti seenee jedhu warri shubbisaa ture dhawatuma dhawataan walumaa galatti sadarkaa amma irra jiru rageenya amma laal akka kiyyaatti. Achi as badhaabee os gaafadha. Jijjiirame Abiy Ahmed jalqabu kun waggaa lama keessa taak deema deema. Kara sirriir jiraa warreen hin jiru. Abiy Ahmed kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jiru. Kan keessa kan fudhatta bitu. Inni sirriirra hin jiru. Qaamni mormuu sirriirra hin jiru. Kun qixuma laal. Anaaf jechuudha. Akkam jennaan qaama lachuu harka irratti dhiigni jira. Namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu. Kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo. Akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Garuu iddoo kanatti akkamitti aangoo irra akka turu gochuu danda'u. Akka lamaan aangoo irra akka inni turu gochuu danda'u. Yoo dhaabbileen siyaasaa dantaa Oromoo eegsisuudhaaf qabsoofna jedhan kun tokkummaa uummata Oromoo irratti yoo hojjechuu baatan mootummaan biyya bulchu diktaatara ta'es otoo hin ta'inis akka inni aangoo irra turu carraa uumuuf. Yoo isaan uummata kana ayidooloojii garaagaraa jala uummata kana sagalee isaa qoqqooddatanii of jala oofanii isa kaan ololarra oofuu isa kaan balleessuudhaaf akkaataa kanaan itti fufu taanaan Dooktar Abiy miti. Wayyaaneen dhuftu akkaataa kanaan itti fufu. Wayyaaneen bara waggaa 27 akkaataan ishiin uummata Oromoo irratti miidhaa turte akkamiin? Oppiidiyoo abaa irratti duulchisa abaa Oppiidiyoo irratti duulchisa. Kun ifaa bara namni kana bubburuqsee haasa'uu barbaadu hin jiru sii galee. Ammas kataa jiru kan rakkoo hamaan kan jiru. Warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Isaan wal kabaju no. Isaan dantaa sabaa irratti hundaanii hojjetu hin jiru. Hin jiru. Kana amanuun dirqama beeku. Kanaafuu sa'aatiin deemuu jira. Yoo nuti wal cabsine kanaan duras wal cabsine malee fuulduratti Oromoo lolanii warra biyya kana bulchan hin jiran. Amma laal. Dhiisimee mootummaa kana dhiisi okkee gabaaboo. Warrumti amma mormitoota jedhamee paartileen siyaasaa Oromoo jiru miti. Isaan jidduutti nagaan jira mee dhugaa walitti himne. Ulfaattu. Ormi Oromoo. Idda malee xannachiin dhiiguudha Oromoo. Nu humti dhumarratti waan dubbachuu barbaadu. Inni mormus inni biyya bulchus. Please.
dhiigalmaan Oromootiin ani isaan kakadha. Tokkummaan Oromoo kun dhufuudhaaf hayyoota meeqa jiraatti dhabne beekta. Gameessa meeqatti dhufu. Ulfatitti wareegame. Barcumaaf jedhame tokkummaa Oromoo kana wabiin aanga'ootaas haa ta'u mormitootaa wabiin isaa tokkummaa Oromoodha. Kan jabeessaa qabadhaa. Kan jabeessaa qabadha. Dantaa ofii milkeessuudhaaf jecha garee ijaarratanii fiiguun eessayyuu nama hin geessu. Cululleetu nu eeggachaa jira ishii ormi muuxannoo kanaan dura nurra bubbuluu qabdu nurra bubbultee faayidaa ishiin argachaa turte sun ishiidhaaf karra banuudhaan ala otoo nuti asitti wal nyaannu jalaa nyaatamuu jira. Jalaa nyaatamuu. Ati. Inumaan tiksee malekuula too suphee battaa looni gaabbisu. Inumaan rafee maleyaa lammii tokkummaa dhabuu namarraa abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu allayyaa? Nuru fajadai alagana laguma mantu alaga adam firajadai oburta ormina ma batu yo abano fi batate malai roro ormarra dufte roro dinarra dufte maltu namado Bado wata male malo. Biya orma adakun naman ibu galun naman ibay. Biya ofi yagade sa garbo adun naman argu jaran. Chamsa dufta mo birra aya sa wilenko saya nobori. Chamsa sinuf no birra. Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani kalo nutti bitani furdanna nalbe dannu fitani malo jabbilo tako